Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu jecha nageenya kiyya kan onne irraa buqqee bakka jirtan maratti isin haala qabuun isiniin jaa. Egaa kun arraan tanallee obboleettii xiyya biratti walitti deebinee mee haala gartee keessa jiru kanarraa gartee haala ijoollee xiyyaatii fi maatii xiyyaa kanaatii fi maatii mana obboleettii xiyyaa kanaas baay'ee waan na yaachisee jiruuf jecha rakkoon guyyarraa yaadninis guyyarraa walitti bu'iinsinis ni uumama jee shakkaa waan hin jiruuf jireenyi ijoollee xiyyaa kunuu na yaachisee har'a isiidhaa wajjin mareeddee waan ta'u isii irratti marii isii wajjin gaggeessuudhaaf isii biratti hin argama. Gamanumaan hordofaan isiniin jaa. Hayyee gaamee obboleettii xiyya. Dubbiin intala tanaatun baay'ee waan na yaachistee jirtuuf. Dubbiin ijoollee xiyyaa tunis atis gama tokkoon sababa xiyyaa fi sababa ijoollee xiyyaatti baay'ee rakkachaa jirta. Abbaan mana keetii ani manni xiyya narraa jeeqamuu hin qabu, ijoolleen xiyya nagee dhabuu hin qabdu. Yoo dandeessa ta'e haala bijjeeffadhuuti ijoollee tatan narraa fuuni bakka godhadhuu fi intalti tun dhuftee asitti ijoollee xiyya tan irratti mushaakila akka hin goone ijoolleen xiyya akka narraa hin dhoofne. Yoo eega ijoolleen teetun kokuttu taate booda ati bakkatti godhattu taate booda intalti tun kan ifi as dhuftee dubbii gootu taate an firraa hin dhorka akka isiin beektutti hin firraa dhorka. Ammoo ijoollee teeti as jirtu ilmaan kiyyaan barbaadettee hogguu dhuftu namaa wajjis walitti bu'uun isitti dubbachuu waan natti ulfaatu jallattuus dhiiftuus waa hundaafuu nagee keenyaaf ka yaaddu yoo taate booda dubbatamuun hin oolamu hogguu nuti walitti buune narraa bakka godhadhuu jedhee mushaakila godhaa jira. Atis abadan ijoolleen mana kanaa hin baatu jettee dura dhaabbannaa godhuudhaan sababa kanarraa kan ka'e mana kee keessatti rakkinni uumamaa waan jiruuf maal godhuun qabaa haala kamirratti waliigaluu qabnaa kan jiru irratti gaaffii sii dhiyeessaa jechuudha. Ijoolleen haa ta'es ijoolleen rakkina hin qabdu rakkina duraanuu fuddee mataarra nu keesse gaagaa awwala sirraa hafte rakkina nurraa furuuni awwala gaafa nasi dubbatu sun cinkite cinkii nurra keesse cinkii walumaan obsine ijoollee ati asii baate ijoollee cinqamte as teessee cinqamte an cinkii ta'e keessaa bikaan itti hafuun qabu rakkinni asii baatus ijoolleen mana kana jiraattus ani nan qatoonni ati beekuu qabdu. Intaluma tana yaadaan olee ati intaluma tana jala qalbii si jirti isaa intaluma mana kanarraa baatee gartee ilmaan si facaaftee qottoo intalti dhufutti jirtu intalti ilmaan agarsiisaa jirti bishaakilummaa ati sodaachaa oltu akkami. Intala tana jala qalbii si jirti intala awwalaa gaafa duraatu siin irraa isa dadhabee. Hayyee. Kanaafuu ijoolleen haa teessu ijoollee wikka ijoolleedhaaf hin cinqamin ijoolleen haa teessu atummaa mala keedoo dhootuma akkamitti ilmaan kiyya kana haadha gartee itti fidee haati tana madhalte qofaa miti. Dhalaan bashbashi tana guddiftus akka kamiin ilmaan kiyya kana jiraachifadhaa malee intala firraa dhiisi. Bar karaa sanii tarkaanfachuudhaaf dura namni nagee sammuu isaatiif nageenyi maali kan tala hiiktee warqaa sii kan taa'e warqaa barreessii gaddarbiif kan tala intala sii firraa mura intalti odooti firraa murtee jiraate intalti si barbaadatee qabdi malee irraa ilmaaniitiin qabdu. Bara wanni sodaachuu jiru ni beektaa? Ati dheengaddaa sanii ammoo wanni sodaachuu jiru waan biraati miti dheengaddaas intala tana deemtee intala akkas si goote mana deeffatte osoon deebisee hin jiru osoon dhiisisee hin jiru. Arras numa deebiftaa shakkiin qabaan ilmaan kanaafuu wannummaan fuudhatu intala deeffattee mana deeffachuu feetan fakkaate. Ilmaan naadii isii galfachuu feenaan galfadhu isii hojii deemuu feenaan deemu karaa isiin feetu san akka feete hojii ta'e. Ati silaa qaalitti jee qabatte dheengaddaa ilmaan kanaa irraan ooltu intala bikarraa deemtu bikarraa deemnu hin beeyne ati raashaa mana shaan qabdi arra ilmaan kana yoo jalaa fuutee kutte takkaa si waa gootee kutte eessa barbaadame namni akkamitti dha useetu kana immoo shaararraa ilmaan horaa lafaa wanta godhe. Barqaa turundinuu hireedhaa beektee silaa. Ati amma tanuma takkitti isii mul'attu malee rakkoon xiyya wanni na rakkisaa jiru kunis. Rakkina kana siitu awwaluma qeedhaan himsi. Sitti mul'atu. Rakkina kana awwaluma sanuu gartee silaa qaalitti jee goote silaa walla geenye gartee rakkinni kun awwaluma sanuu nuusee. Isiin akkasuma beektee eega takka wanni takka. Adoo eega taate booda eega rakkinni taate ijoollee mana keessatti azabamuu jirtu. Osoon sitti himuu lammaffaa aggula maqaalitti jeetitti. Lammaffaa ijoolleen tun azabamuu jirti ijoolleen tun akkana jirti yoonni ati dalee ala deemuu jira. Jee kanin sitti obboleeyyan gabbaru jirti taasisu akkana jirti ijoolleen tun midhaas nyaatee bulutu jirti saddaquu didde. Eega ijoolleen mijiyyoo dhukkubsattee heerattee booda damma'i. Maali gaa namni ogguu caraftaatti himanitti hima itti himanuun islaayi dammaqa.
Isiin akkasuma beetee qaasilaa bar namni tokko yoo rabbiin itti doomse yoo rabbiin singarsiisin hanga bare yoo namni sitti himaa oole namni ta'ii fi yaadu jiruu fi ta'ii fi arku san malee wanni namni arku kun isatti mul'atu beekadhu. Ani amma qaaliin tiyya taanaan hunoo dhalaan guutuudha. Ta ilmaan kanaas si guddiftu si gaggaafachuutti hin jira. 150 keessaa laaluu jira tana ji'a ta ilmaan kanaa taatu. Ta ilmaan kanaaf gartee akka ilmaan isiin laaltu busha akka haadha biddeenaa laaltu. Nagaan mana jaartee bultitee jaartee ilmaan kee guddifachuu. Ilmaan immoo hin fadhu si ilmaan kee hin fadhu. Deemeetiin intala sana deebi'aa ilmaan kanaas fura deebi'atte ilmaan asii dhiittee intala sana jala kutte ilmaan asii jibbaltii nu jaayina gartan. Yaa boo dubbiin Ana haasa'u intala sanaa tun hin fadhu haasa'u intala sanaa gisee dhagee dhiigaa 150 dhagaa awwaala asii dubbadee si dadhabe. Mee duba mee akkam godhinaan jette yaa wanti yaa boo rakkan ta'e intala sana waraqaa sii kanneen achitti biqilchitu sanitti nurraa hoggurii. Yoo bar namni hoggurii ijoolleen haa ta'esu takkaa boru ganama intalti fuudhi. Fuulaan sirraafti intalti fi yoo namni hin fadhuuti haanayi waraqaati jarraa naa fuudhaa yoo jette dhugaadhaati gaa. Injiin halas waraqaatti dhiisi waraqaatti dhiisi waraqaa haa barbaadatti tarftu isiin ati fuudhi intalti ati fuunaan mushaakilchi nurraa hoggurame beeku. Oggus ijoolleen tiyyatu akkam taate. Ijoolleen na bira teesseen kan isiin. Wanni jireenya kiyya biyya namaa tana keessatti shakaalamee jireenya kiyyatti badee obsee rakkoo biyya namaa tana hunda wanni taa'u jiru sababa ijoollee tanaati. Halliin ta'e ijoollee ana bira jiru ijoollee. Ijoollee tana rakkina isaaniitii fi waa irra gahu muraa mataa kiyyaatiif amma sababa ijoollee tanaatti as dhuftee mashaakila eenyu gooti isaa eenyu jira shaangultii jira shaangultii magaalaa binnaaf ishee magaalaa mashaakila itti gootu isiin mashaakila eenyu gooti firaa dhorka namni isiidha isii nuti immoo yaada keessan kabraa yaa jiru malee mashaakilati sababa godhachuu jirta ifturo keessee gartee akkas jeeti yaadu jira malee nama mashaakilummaa isii irraa sodaata kan qabu anamma sammuun tiyya har meeqatti na hiramteetiin sammuun mataan kun yaadu isii jira ijoolleen nagee waan biraa keessa galaan jira beekte booda kansariin sammuudhaa tabaanan san natti hin dhufin shakku jira ani isuma haasoo baraa san akka abda kansariin dangi fitiin baanan san akka haa'u saniifuu yaabboleetii tiyya baay'ee rakkadhee jira ani isiin jaaladha isiin deeffadhaa isiin jechaa hin jiru awwanni na yaachisu waa'ee ijoollee tiyyaa kana manni obboleetii tiyyaa kun bultiin isii diigamuu hin qabdu sababa kiyyarraa kan ka'e sababa kiyya taatee dubbiin ka'umsi ana taatee bultiin kiyyatu diigamtu sani sii bansuliyyaa kana ka qabu awwala intala tana ija nama gartu akkamittiin callisa ani kun intala tana hin taatu intalti tun akkana jirti jeeti sittiin tun dhalaadhaate kamuu wata akka hanka hojii jiraatu ilmaan lamaan qarraa dhaltu kamii hojii ta'e seewati sit dubbadee tun kunoo dhalaa tanaa jira tana fuudh tana afaan qaba ilmoo shaaraadhaan talbi karaa deeman hin beeyin namuma akkanumatti tolfatee kukkuulatee ala deemu ala boon kamana isii kiyya kana keessa maaltu jira ilmoon kiyya maal fedhe jaarsi kiyya maal fedhan jen tana ol deebtee tumatti dareeyee tumatti galtee itti kanit waan ati itti kanit san nama dhiiraa ala nyaata tun jaartiidha dhalaadhaa tun haala kamii hojii jiraatteeti ammas deebtee kaayyoon kee maali lola maali ettee ati amma haa deemsi kee na fakkaachuu jiru kun isii tana lammata deeffachuu dhugaa sitti hin fakkaatiin deemii isii hojii jiraachuu jechuudha ani siifi isii sanuu hin beeku inta waa godhetumaan gaddaafaa seenta sii taamata mansuliyyaa sanuu taasisii. Yaa rabbumaan na gargaaru kan womaan isii matuma haditumaa mataa isii kaaya mansuliyyaa san sii baadhata duba intaluma sanaan deeffadhee isii hojii jiraadha dhugaan san ijoolleen hin guddifadhaa deemsi hojii jiraachuu aaraafee siinchaa. Duuba mee akkam godhinaan jettame yaa waan ani maan tana bara. Akkita kakkaati gootu jirtu intaluma san balbala nutti hin bahin intala nutti hin fidin tana taa bakka irraa deemanii fi gadi deeman hin bahin. Anis wayi niin fide wayi hin jeen ilaan gama kan niin fide jenne nama tokko dhageessaa dhugaan sii maamte yaabboleetii. An dhalaan yoo na wajjin jiraattee nagayaan mana kiyya gartee jaalaltii qabattee na wajjin jiraatte niin jaaladha niin jabeessa niin kashkaashaan qabina siitiin tolchaa sirrittiin waan isiin akka isiin feetetti wajjin jiraadha jechuudha. Ammoo tara takka gartee hin fadhu wanni jiru afaanii baatee isiin filannoo biraa qabattee baatee taanaan maa nuuraleenii warra jannataa tabaanan san hin taane yaabboleetii ati nan beeytu waraati. Gubbana beeyta malee keessa biyya nan beeytu. Osoo sitti dubbadhu osoo sitti himu jiru osoo magaalaa kana guuttee jirtu deemtee hin deemne deengata san hayyee jeetiin sitti achi booda ilmaan mataa lamaa dhalte ilmaan kanaaf ammoo lubbuu bika dhalte deengataan sitti hime ilmoo isin jidduu dhufti booda ilmoo kana bika geestuu hin qabdu intalti tun ilmoo shaaraatii turaan sitti hime tana deddeemtu adirra shaamana shaan qabne akkamiin nuuf fiddaa'u akkamiin ilmoo raadal taa'u namni. An ammaas taanaan isii dirqama isiin deeffadhaa jechaan jiru nama siin fedhu mana kiyya keessa taa'ee
Ani khayyoon mana biyya keessa taa'ee obboleessisii hammattee obboleessaa wajjin dhuftee haa intalli ilmaan isaatis facaasii fi deem. Ani duraanis eegaan ilmaan irraa dhalee boodaan jibbeetiin jira eegana dura dhaabbattee waan namni naa hime osoo hin taane gurri xiyyanaa kan dhageetiin jira. Waan inni itti rarra'uuf hin qabu dhugaan siimaa yoona kana amantu taate. Awwanni na yaachisu jiru bultiin ta'e diigamuu taate rakkinni mana kee keessatti akka uumamne ijoolleen tiyya akkanarraa miidhamne gartee miti. Kuno intala xiqqishoon si gaafadhe. Anjoollee tiyya tana gartee intala san gaafa fuutee bakka intalaarra naan jirtuu bara. Daruurii fuudhu qabda. Anjoollee tiyya gartee fadii isaanii guutuudhaaf muradhee ka'u aarsaa barbaachisu kafalee ilmaan isaa kan akkanatti boonsee guddifatee jaanitti akkasittiin ijoollee tiyya tana fadii isaanii guutee ijoollee fadhinaan isinii guuttamtiif haati tana malaltee qofaa miti. Daruurii fuudhu qabda isiin ta'uu fi baannaan taa'anii ni baafta sagal fuuta sagal. Daruurii gartee isiin ati har'a isii san fuutee isii san mataan cabee mataan har'aa muramu. Mee akkaan siin jeeti tafuudhaa. Isiin balbala keetii fi mana kana baay'ee taanaan. Tafuudhaa natti isin jarjariin ta'a akka jedhe. Dura. Isii tokko waa'ee intala tanaa tana gartee. Hafuudhaaf dirqamaanii gartee mi. Waa'ee intala tanaa tana irratti furmaata haa keenyuuti dubbiin isii tun haanurraa bakka godhattu. Karitti haa baatu. Dubbiin isii furmaanni itti godhamee. Dubbiin karittichi baate dursee ijoollee tiyyaa fadii isaanii guutee fi ogguunii fi gartee yeroo ishee eeggattee anis tasgabbaa'ee waan ati jettu kana waa'ee fuudhaa kana itti yaadna malee ammaaf isii hojii tasgabbaa'ee ishee jedhu deebitaa isii fuutaare sammuun xiyyaas qophii miti abboleetti jemee na dhagaye waan taateef anumaa sirra guddaadha anumaa sirra lafa bubbule narra guddaadha aficha son juuti bar balaa cinqii dila kana keessee kunoo ilmaan mataan jala nyaatte ijoolleen ni dhufti umma ni dhufti yaan hatta mucaan isii firraa gatee dengate qotuu si jetee akka harkaa akitu mucaan jala deeqa bineensaatti maali akka buttuutti manaa wanti dhuftiin isaa ijoollee halkan ijoollee halkan akka baareeti ol kaanii atu na gaafata isaa itti mi'aafur deebite ijoolleen xixiqqishaan ati yoo dhiiftee deemtaa ishi jiran. Ayee akka isaan obboleessa isaanii keefiyyaa mucaa isuma isaanii dhiiftee deemte. Uumaan isaanii dhiiftee deemte nu dhiiftee deemtaa gaanii gaafii na godhu jirti ijoollee hangas takka haadha ta'u hamma ijoolleen ta'u nurraa rifatu takka jirti isiini. Mee mata sanirraa duuba mee akkam ta'e naan jetta mee ifiin fannisa mo'anii kun. Ani halliin tiyya. Hiikaa obboleetti. Halliin tiyya yoo taate. Yoo si takkittii taate malee ana biyya namaa tana keessa namni na cinaa hin jiru. Mee dhaggeeffatu. Halliin tiyya yoo taate. Atis gubbarraa naatti ni deeyin. Ifiifuu mataan na oowwee jira. Ani siidootu jiru asiin gargaara. Hangaarraan tana akkamittiin sammuu kana haalaan keessa jiru kana beekuu dadhabee. Ani siidoo malee taa'u jiru si gargaarsa keeti. Laalama sagaleen humna fannaafattee jirti ani. Rakkina dila kana waliin tafataa malee taa'u jiruuf sababa keetitti. Haa ta'u amma furmaanni nuti ta'isiidha. Ati fuutee isii sammataa irraa murame hafti akhiratti deemtee sirraa heerumti kabiraa aara keetiin. Isiin akkasumallee sirraa illee naftu ilmaan ija sababa godhattee amma booruu osoo jirti yoo feete. Edas dhufteemi yoo feetee dhufte irraa hin haftu isiin. Daruurii ati fuute aara keessaniin hafti ilmaa sanis jibbite. Hin ta'isu. Bar xiyyaa maraattuudhaan siin jee baran. Xiyyaa maraattu amma dammee ta'etti. Durii sitti meeshaa dhadhabeeni. Akkan siin jedhe geesse guyyuma rabbii waa sirraa kaase. Osoo ati dalagu jirtu bishaan kee ilmaan kee bishaan sokkora dhufu. Nama rabbiin hurreerra kaaye. Waan ati daleetu ala gagguur. Yoo rabbiin hurreerra sirra kaaye uummata akka beektu amma fakkeenyaaf gurri abbaa duuba janii rabbiin hurree sirra keenyaan uummata akkan harku beekatu. Gaafa rabbiin hurree sirraa kaase namni kun jedhama. Ani taane obboleessiseeti yoo hin cinaa tuqee si himee uslaa sii galuu qabdi. Gaafa meeqaan ijoollee naannoo hin qabdu aannan haati harka keetiin bitiif siin jee. Gaafa meeqaan ijoolleen raashin hin qabne raashin bitiif siin jee. Yaa waanumaatu dubartiin furatiin malee anumaan jettee naan hin jenne. Cinaa tuqeetiin sitti himee diddee adii baasee sitti dirree baasee sitti himee jechuudha. Saanis taqabbaluu diddeeti balaa dila kanaaf keessa. Arrakkinaa fi mushaakila amma dhufu guutuun masuuliyyaa sumaa abbaadhata. Intala kana sumaa adda deemaan bikka irraa fiddee fi bikka gartee wanta godhate sumaa nurraa deebisa. Anti jetanu.